gaa'illi hundumaa biratti kabajamaadha. Ciisichisaas xuraa'ummaa hin qabu. Waaqayyoon uummanni isaa akka baay'atuuf Addaamii fi Heewaan uumeera jechuudhaan Waaqayyoon uummanni isaa akka baay'atuuf sirna gaa'ilaatiin namoonni addunyaa kana akka isaan guutaniif sirna eebbifamaa kana Waaqayyoon ofiitti kan tolche waan ta'eef በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከዘመናት አስቀድመ በባህሪው ከሚመነጭ ምስጋና ስትመሰገን ስትቀደስ ስትሰበሰብክ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በቅድሚያ አባቶቻችን ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት በዛሬው ዕለት ጋብቻቸውን የፈጸሙ ወንድሞቻችን አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናትን ጨምሮላቸው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን አደራችሁ? እንደምን እስከዛ ደረሳችሁ? akkam bultanii akkam iyyoo keessan galata waaqayyoo akka kennuuf qooqa keenya kan nuuf saaqee addunyaa keessas filatee mana isaa tulluu qulqullaa kan irratti kan walitti nu qabate waaqa waaqotaa mootii moototaa gooftaa gooftotaa kan ta'e baroota duratti galateeffannaa waanummaa isaarraa burquun galateeffamaa kan ture booda irrattis uumamtoota keessaa addatti ergamoota fi dhala namaa galateeffannaa isaatiif kan uume dhalli namaa inni bifa fakkeenya isaatiin uume kunis wayita dogongoree mana isaa keessa ba'etti dhala namaa barbaaduudhaaf dhala namaa gara kabaja isaa isa jalqabaatti deebisuudhaaf dhala namaa kan ta'e addunyaa kana hundumaadhaaf fayyina isaa kan labsee waaqni keenya gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa kan ulfaatee dhufa ta'u meelil jedhate waaqayyoon galateeffadha. እናታችን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልጇ በታች ከፍጥረት ሁሉ በላይ ስሟ የተመሰገነውን አመስግኗት እስቲ እናታችን። ቁልቁሎኒ እርገምቶኒ ወሬገምቶኒ ቶሎኒስ akka kennaa fi kabaja waaqayyoo biraa qabanitti maqaan isaanii kan ulfaatee fi kan galatamu haa ta'u. Obboloota keenya guyyaa irratti cidha keessan gaggeeffattan baga waaqayyoon ittiin isin ga'ee jedha waaqayyoon galateeffadhaa fi እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን እንደፈቀደና እንደወደደ ለጥቂት ደቂቃ እንማማራለን። አስተማሪ የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔር መካሪ የሆነው ቅዱስ እግዚአብሔር በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን የእርሱ መልካም ፍቃድ ይሆንልን። waaqayyo gooftaan keenya yoo dhufe yamee daqiiqa muraasaaf dubbii sagalee waaqayyo waliin barannaa barsiisaa kan ta'e waaqayyoon gorsaas kan ta'e waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. ለትምህርታችን መነሻ ርዕስ የምናደርገው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጋብቻ አስመልክቶ ከተናገረ ክፍል ውስጥ አንዱን ወስደን እንማማራለን። ርዕሳችን ጋብቻ ክቡር ነው የሚል ይሆናል። መተዱሬን በሩምሰ ኬኛ ጋኢሊ ኤብቢፈማዳ ከመጀማዳ ከንጀዱታ waa'ee dubbii kanaatiif maqaan waaqayyoo kan ulfaatee kan galatamu nuuf haa ta'u. Egaa dubbii kana kan dubbatee yookaan immoo kan nuuf barreesse boodarra ka'ee jalqaba kan ta'e jalqaba irratti kiristaanota ari'achaatii kan ture boodarratti garuu waamicha dinqisiisa ta'een waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos egaa isa waameen boodatti seenessaa isaaf jijjiirramee ifa addunyaa kanaa kan ta'e akkasumas abboonni mana kiristaana keenyaa burruusa amantaa jedhanii kan isaaf dubbatan ergaawwan 14 saboota kiristaanaa garaagaraatiif kan barreesse qulqullicha Phaawulosidha. Qulqullichi Phaawulos bara isaa keessatti
barsiisaa uummataa akkasumas immoo barsiisaa ormootaa jedhamee kan beekamu ormoota warreen jedhaman warreen waaqayyotti hin amanne kiristoositti kan hin amanne akkasumas uummata kan jedhaman kiristoositti amananii kan turan jalqaba irratti seera waaqayyoo keessa jiraachaa kan turan isaan kana tokko taasisee barumsa kasaa keessatti yeroo haala garaagaraatiin gaaffiin baay'een uummata gara kiristoositti dhufaa jiru sanaa fi akkasumas immoo namoota bara san turan keessaa kaka'aa turetti haala adda ta'een deebii ajaa'iba ta'e isaaniif deebisaa namoota hundumaayyuu tokkummaadhaan kiristoos duukaa akka isaan bu'anii fi waaqa isaanii wajjin akka jiraatan qulqulluu taasiseedha. Egaa qulqullichi Phaawulos waa'ee gaaffii gaa'elaatiin wal qabatee iddoo baay'eetti saboonni kiristaanaa bara sana turan gaaffii baay'ee isa gaafachaa waan turaniif sanaaf deebii deebisuun isarra tureetii yeroo barreessuus akkuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 irratti jalqaba irraa kaasnee gaafa dubbisnu akka barreeffama keessanii yookaan ergaa keessanii naqaqqabetti jechuudhaan waa'ee gaa'elaatiin yookaan immoo waa'ee jireenya kiristaanummaatiin wal qabsiisee deebii inni isaaniif deebisaa akka inni ture kitaaba irraa ni dubbisna. ቅዱስ ጳውሎስ በተለያየ ጊዜ ለክርስቲያኖች ሲጽፍላቸው ስለ ጋብቻ ብዙ ነገር በማለት ከጌታችን ቀጥሎ በደንብ በመጻፍም ሆነ በማስተማር የሚታወቅ አባታችን ቅዱስ ጳውሎስ ስለ ጋብቻ ሲናገር ጋብቻ ክቡር ነው ብሎ ተናገረ። waaqayyoon gooftaan keenya jalqaba irratti uumamtoota 22 eegaume dhala namaa bifaa fi fakkeenya isaatiin akkuma seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti dubbisnu waaqayyoonis jedhee nama akka bifaa fi fakkeenya keenyatti yaa uumnu jedhee lakkoofsa 27 irratti immoo waaqayyoon nama dhiiraa fi dubartii taasisee akka inni uume eega dubbateen boodatti namni inni uume kun immoo jireenya isaa keessatti baay'achuu yookaan immoo lafa guutuu akka inni qabu yeroo dubbatu walooraa baay'eedhaan lafas guutaa jedhee itti dubbatee ture. Waaqayyoon jalqaba irratti sirna gaa'elaa kanaa uumama jalqabaa kan ta'an Addaamii fi Hewaaniin bu'uuressee yookaan immoo hundeessee dhalli namaa akka ittiin baay'atuuf kennee ture waan ta'eef waaqayyoon dursee sirna guddaa kanaan dhalli namaa akka baay'atu ajaje. Egaa kanarraa kaasee waaqayyoon bifa ajaje sanaan dhalli namaa akka inni addunyaa kana guutuuf gama gaa'ela eebbifamaa isa jalqaba ijaarame sanaan waaqayyoon bifa laattame sanaan namni hundumtuu jiraachuu akka inni qabu immoo waaqayyoon jabeessee ittiin barsa tureera. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti akkuma barreeffame dhiirri haadhaa fi abbaa isaa akka inni dhiisu haadha manaa isaa wajjinis immoo tokko akka inni ta'u barreeffamee ture. Waaqayyoon sirna guddaa kana jalqaba irratti hundeesse waan ta'eef isa kanaan immoo dhalli namaa akka baay'atuuf jechuudhaan gaa'elli eebbifamaa akka inni ta'e dursee barsiise. Qulqullichi Phaawulosis bara isaa keessatti gaaffiiwwan garaagaraa falaasota baratan turan keessa kaa'aa tureef baay'een isaanii jireenyi gaa'elaa walitti dhufeenyi dhiiraa fi dubartii gidduu jiru xuraawaa akka inni ta'etti barsiisa kan turan waan turaniif qulqulluun Phaawulos kana yeroo deebisuudhaaf jedhu gaa'elli eebbifamaa akka inni ta'e dubbatee ciisichi isaas xuraa'ummaa hin qabu jedhee waa'ee gaa'elaa dubbatee ture. Abbootiin keenyas sirna qiddaasii keenya irratti akkuma yeroo hundumaa yeroo dubbifamu dhageessan akkas jedhanii jecha qulqulluun Phaawulos fudhatee ittiin uummata kana barsiise kana kaasanii akkas jedhu. Gaa'elli hundumaa biratti kabajamaadha. Ciisichi isaas xuraa'ummaa hin qabu. Waaqayyoon uummanni isaa akka baay'atuuf Addaamii fi Hewaan uumeera jechuudhaan waaqayyoon uummanni isaa akka baay'atuuf sirna gaa'elaatiin namoonni addunyaa kana akka isaan guutaniif sirna eebbifamaa kana waaqayyoon ofiitti kan tolche waan ta'eef akka warri falaasfonni bara san turan suni Giriik keessatti warri barsiisan suni gaa'elli xuraa'ummaa akka inni ta'e yookaan immoo walitti dhufeenyi dhiirotaaf dubartoota gidduu jiru xuraawaa akka inni ta'etti kan barsiisu sirrii akka inni hin taane cabsee gaa'elli garuu eebbifamaa akka inni ta'e ittiin dubbatee ture. Gaa'elli eebbifamaadha gaafa jennu waaqayyoon ofiisaatiin waan bu'uuresseef ofiisaatiin waan seera kana tumeenuuf laateefidha. Gaa'elli eebbifamaadha yoo jennu jalqaba irratti waaqayyoon uumamtoota hundumaa keessaa adda taasisee bifa fakkeenya isaatiin kan uume dhala namaa akka inni baay'atuuf akka inni wal horee addunyaa kana guutuuf sirna isaa tumeetu namni gaa'elaan tokko akka inni ta'uu qabu. Waaqayyoon immoo isaan eebbisee isaan wajjin yeroo hundumaa akka inni jiraatu
sirna isaa keessattis namoota jiraatan hundumaa eebbisee addunyaan kun firii eebbifamaan akka isheen guutamtu gaa'elee galuuf hundeesse boodatti abbootiin keenyas waa'ee kanaa bal'inaan Waaqayyo irraa bifa barataniin haala adda ta'een ibsa turaniiru. Garuu gaa'elli eebbifamaadha kan jedhameef maaliif? እግዚአብሔር አምላካችን አስቀድሞ አዳምንና ሔዋንን ከፈጠረ በኋላ በጋብቻ አንድ አደረጋቸው። ጋብቻን እግዚአብሔር አምላካችን መሰረተና ሰው ሁሉ ይበዛ ዘንድ ዓለምንም ይሞላ ዘንድ እግዚአብሔር በጋብቻ አንድ ሆነው እንዲኖሩ ፈቀደ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ቀድሶ እንዲሁም ደግሞ አክብሮ የሰራልን ስርዓት ሰው ሁሉ የሚበዛበት ዓለሙን የሚሞላበት መንገድ በጋብቻ በኩል እንደሆነ አስተምሯል። እንግዲህ ጋብቻ ክቡር ነው ስንል ምን ማለታችን ነው? ክብሩስ እንዴት ይገለጻል ብለን ጥቂቶች ነገሮችን ብቻ እናይና ትምህርታችንን እንቋጫለን። ጋይሊ ኤብፉማዳ የሙጀኑ ኤብፉማሳ ከሚቲዳ ኩሞጀኔ ጀልቀበረቲ waaqayyoon sirna eebbifamaa kana namni akka baay'atuuf kan kaa'e waan ta'eefidha. Egaa akkuma seera uumamaa gaafa laallu walhoraa baay'edhaayi dachees guutaayi jedhee dubbateera. Egaa asirratti waaqayyoon gaa'ela eebbifamaa kanaan namni akka walhoree dachee guutu waan taasiseef seera kana ofisaatii tumee dhala namaatiif kan kenne waan ta'eef waaqayyoon uumama wantoota maraa kan ta'e ኦፊሳቲን ዋኑፍ ክላቴፍ ጋይል ኤብፈማዳ ጀነሩ ባና ጋብቻ ክቡር ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ለራሱ መስርቶልን ሰው ሁሉ ይበዛ ወይም ደግሞ ዓለምን ይሞላ ዘንድ ጋብቻን ባርኮ ሰጠን፣ ቀድሶ ሰጠን። ስለዚህ ጋብቻ ክቡር ነው እንላለን። በሁለተኛ ደረጃ ጋብቻ ክቡር ነው የምንልበት ምክንያት እግዚአብሔር አምላካችን አስቀድሞ በአምላክነቱ የተናገረው በመዋዕለ ሥጋዌ ደግሞ ተገልጾ ሲያስተምር ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ እንደምናነበው ፈሪሳውያን ጥያቄ በጠየቁት ሰዓት ጋብቻ ክቡር እንደሆነ ይሄም ብቻ ሳይሆን ደግሞ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ጋብቻን መረዳት ስላለበት ይሄ የተቀደሰው ምስጢር ምን እንደሆነ መረዳት አለበትና ስለ ጋብቻ አብራርቶ አስተምሯል። ጎፍተፊ ፈይሳን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚ ሰሞተራ ቡዬ ሀደ ከኛ ቁልቁሌት ድብሮ ማራም ይራፎን ሸራፎን ልቡ ሸራ ልቡ ፍረቴ ብያ ለፈረት ወይ ተደደ ቢያትረት ዋይ ጋይላ አጀንዳ ጉዳ ታሲሴቶ በርሳ ቱሬራ ከናፊስ ፈሪሶን የሮ ጎፍተ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይ ጋይላቲ ወልቀብሲሴ ዋይ ሴራ ሙሴቲ ወልቀብሲሴ ጋፊሮ ይሰጋፈተኒ ቱረኒቲ ዲሪያ ለፈባሳ ዲዲሳ haadha manaa isaa wajjinis tokko ni ta'a kan waaqayyoon tokko taasise eenyumtuu gargar hin baasu jechuudhaan dubbatee ture. Egaa gaa'ellis immoo kabajamaa akka inni ta'e eenyumtuu gaa'ela keessa yeroo jiraatutti sirna waaqayyoon eebbiseen eebbifamaa kan ta'e kanaan jiraachaa akka inni jiru hubachuun akka barbaachisu. Namoonni bara sanatti waa'ee hiikotiinis wal qabsiisee bara kakuu moofaa keessatti Museen akkas jedhee barreessee ture jedhanii gaaffii isaan gaafatan sanaaf yeroo deebisu Museen waa'ee hammeenya laphee keessaniitiif kana dubbate malee seerri jalqaba ture Yuusufa kana ture. Gaa'ela keessatti hiikoon akka hin barbaachisne gaa'ela keessatti jabaatanii jiraachuun waaqayyo wajjin eebba waaqayyo qooddachaa jiraachuuf barbaachisa malee jechuudhaan gargar ba'uun akka hin jiraanne waaqayyoon kan tokko taasise eenyumtuu gargar baasuu hin danda'u jedhee barsiiseera. Egaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti kan dhufe addunyaa kana fayyisuudhaafi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii sabootarraa kan bu'ee ijoollee addaan bilisa baasuuf ture. Garuu daandii isaa keessatti barumsa isaa keessatti ofii isaatiin waan hundumaa raawwatee nu agarsiisaa fakkeenya nuuf ta'a akkasumas dubbii fayyinaa keenya xumuruu keessatti haala adda ta'een waan hundumaa nutti agarsiisaa ture nu barsiisas tureera. Kanaafis ajandaa guddaa taasisee waa'ee gaa'elaatii as keessatti cimsee barsiiseera. Maaliif kana barsiisa barbaachise jennaan dubbii fayyinaa keessatti gaa'ellis ga'ee guddaa waan qabuuf namoonni mana amantaatiif ta'an akkasumas biyyaaf kan ta'an jireenya waaqayyo wajjin jiraachuu keessa kan argaman namoonni hundumti isaanii gaa'ela eebbifamaa kana keessa argamu waan ta'eef waaqayyoon ajandaa guddaa taasisee waa'ee gaa'elaa ittiin barsiiseera. Kanaaf nutis gaa'elli eebbifamaa akka inni ta'e ni dubbanna.
ጎፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አከ ኑ በርሲሰቲ ከናፊስ የሮ ሁንዱማዩ ዋይ ጋይላ ጋፋ ያኑ ዋን ሰልጳ አከንተ ቱበቹን በርባችሳ ሚቲ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ጋብቻ ማስተማሩ ስለ ጋብቻ እኛ መንገሩ ጋብቻ ምን አይል ክቡር እንደሆነ ሊያሳየን ነው። ጋብቻ ራሱ ለኛ የተሰጠን የእግዚአብሔር መንገድ እንደሆነ ለማጠየቅ እንዲሁም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ በተቀደሰ ጋብቻ ይኖሩ ዘንድ ከዚህ መሃል የሚገኘው ለቤተ ክርስቲያናችን እንዲሁም ደግሞ ለሀገራችን የሚሆኑ ፍሬ እንደሚገኝባቸው ለማጠየቅ ይሄን ተናግሮ ነበር። ኤጋ ጎፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አጀንዳ ጉዳ ከነታይሴ ዋን ዱበቴፍ ጋይል ኤቢፈማዳ ጀነ ዱበና ሰደፈረቲ ጋይል ኤቢፈማዳ ከንጀኑፍ አኩመ ጎፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ማቴዎስ በቀና ኮደ ሰገለ ኮፍሳ ጃረት ዱበት ኢሳን ፎን ቶኮ ተኡ ማሌ ለማሚቲ ጀዴራ ስርኒ ኩኒ ሀል አጃይበቴን እጭቲን ኩኒ ጉዳዳ ጀዴ ቁልቁልቺ ጳውሎስ አከ ዱበት እጭቲን ጉዳን ኩኒ ጉዱማንሳ ሀል አደቴን እጭቲን ዋቀዮ ከነረት ራወተም ዋን ተፊዳ ዋቀዮን ቃመ ገራገራ ቱረን ለመከን ቱረን ቶኮ ከንቲን ታሲሰ ዋን ተፍ እጭቲን ኩኒ ጉዳዳስ ኤቢፈማዳስ ጀኔቶ ኒዱበና ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ እንደሆኑ እነሱ አንድ ሥጋ እንደሆኑ ተናገረ። አስቀድሞ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ሲያስተምር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 6 ላይ ቅዱስ ጳውሎስን በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 31 ላይ ይሄን ደጋግሞ ነግሮናል። ኢሳለቹ ሳኒ ቶኮታኒ ሩዋንቴፍ ከነቦረት ኢሳን ነመለማው ኸንሞ ፎል ለማሚቲ እጭቲን ዋቀዮ ኢሳን ረት ራወተሜ ከናን ቶኮታኒ ጅሩ ጀቹደን ዋይን ቶኩማ ኩኒ እጭቲ ጉዳ አከኒቴ akkasumas immoo sirna eebbifamaa akka inni ta'e ittiin dubbatanii nu barsiisaniiru. Dabalateetis iccitiin kun kabajamaa ta'uusaa sirni kun eebbifamaa ta'uusaa kan nuuf mul'isu sirna gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ofii isaatii irratti argame eebbise yommuu ta'u akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti dubbisnu haadhi keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam ilmi ishee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos duuka bu'oota isaa wajjin ቃና ገሊላት አርገሙን ጭዳ ኤጲሴራ ጀሬ ዱባታ ወንጌል ዮሐንስ በቀና ለመለኮፍ ስለመረት ጎፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዲሳ ቁልቁሌት ድምሮ ማራሚ አከሱመስ ቁልቁሎኒ ዱከቡን ሰውጅና ከቱራን ጎፍተን ኬኛ ዱቢ ፈይና ከሰቲ ኦሶን በርባችሱ ተሄራቴ አከሱመስ ሞ ጋሌ ቢሱን ይሰረን ጅራቶ ሶ ተሄራቴ ቃና ገሊላት አርገሙን ይሰረን ቱሬ ገሩ ጋሌ ቢፈማ ዋንቴፍ ከበጀማ ዋንቴፍ kabajamaa kan ta'e kana kabajuudhaaf akkasumas eebbisee ijoollee isaatiif laachuudhaaf gara gaa'ila qaanaa galiila sanatti deemee ajandaa guddaa taasifatee ta'u gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaa'ila eebbisuudhaaf mana Dookimaasitti argamee ture. Kanaaf gaa'illi eebbifamaadha. Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii irratti argamee eebbiseera waan ta'eef qulqullichi Qeerloos waa'ee kanaa yeroo dubbatu waaqayyoon durseetoo baraka kumo fakesat adami fi hewan ume gaila isa jalqabarratti buuresse yookaan immoo hundeesse sana baraka kuwaratti immoo waada aratin kenna fuura qulqulluutin sirna jalqaba tumeetoo ijoollee waaqayyootiif kenne sana eebbisuudhaaf fi jabeessuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaanaa Galiilatti argameetoo gaila eebbisee jedhee dubbata. Hiika isaarratti qulqullichi Qeerloos jabeessuudhaaf sirna sana cimsee dhaabuudhaaf eebbisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Galiilatti mana Dookimaasitti akka inni argame dubbata. ቅዱስ ቄርሎስ ስለዚህ ሲናገር የዮሐንስ ወንጌልን በተረጎመበት ላይ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቃና ዘገሊላ መገኘቱ ከእናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሐዋርያት ጋር መገኘቱ አስቀድሞ አዳምንና ሔዋንን ከፈጠረ በኋላ አንድ ይሆኑ ዘንድ ይሄንን በጋብቻ አንድ ያደረጋቸው በዚህ ምስጢር አንድ የሆኑትን አሁን ደግሞ በመዋዕለ ሥጋዌ መጥቶ እሱ ጋብቻን ሊያጸና እንዲሁም ደግሞ ሊባርክ በዶኪማስ ቤት ተገኘ ብሎ ተናገረ። ስለዚህ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ ተገኝቶ ባርኮ የሰጠን ይሄ ቅዱስ ምስጢር ስለሆነ ጋብቻ የተባረከ ነው እንላለን። ኤጋ
waaqayyoon gooftan keenya gaa'ela ofiisaatii eebbisee sirna isaatiin kan tumee nuuf laate waan ta'eef ofiisaatii jabeessee namni akka ittiin eebbifamuuf guyyaa gaa'elaa sana guyyaa takkitti irratti argamuudhaan gaa'ela kana eebbisee jedhee dubbata. ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ቀን በዶኪማስ ቤት በመገኘት ጋብቻን ባረከ፣ ጋብቻን ቀደሰ። አሁንም በአዲስ ኪዳን በአዲስ መንፈስ ጋብቻን ባርኮ ለልጆቹ ሰጠ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔር። waaqayyoon ofiisaatii gaa'ela eebbisee haala sanaa waan nuuf kenneef gaa'elli eebbifamaadha jennee dubbanna. kanarratti dabalatee abbootiin mana kiristaanaa akka dubbatanitti waa'ee gaa'elaa isa guyyaa irraa obboloota keenya gidduutti raawwatame kana gaa'elli dhiiraa fi dubartii gidduutti raawwatamu kana iccitii tawaahidoo yookaan immoo iccitii walumaatiin fakkeessu. አባቶቻችን ይሄ ትልቁ ምስጢር የጋብቻን ምስጢር በተዋህዶ ይመስሉታል። እግዚአብሔር አምላካችን ከሰማይ ሰማያት በአምላክነቱ መጥቶ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋህዶ ከብሯልና ዛሬም በመካከላቸው የተፈጸመው ምስጢር በዚህ ይመሰላል ይላሉ አቦቲን ኬኛ ጋይሊ ወከን ሞጭቲን ተቆተው ኦቦሎተ ኬኛ ገዱት ራወተሜ ኩኒ ተዋህዶ ነው ሞጭቲ ወሎመቲን ፈከፈማጀ ኩኒ ሰከምት ይወጀኔ ዋቀዮን ሰሚ ሰሞተራ ዋቁማ ሳቲን ዱፌ ሃደ ኬኛ ቁልቁለቲ ድብሮ ማራሚራ ፎሸራፎን ልቡ ሸራሞ ልቡ ፉደቴ ተዋህዶ ነን ከንከበጀመ ዋንቴፍ ጋይሊ ኦቦሎተ ኬኛ ገዱት ራወተሜ ኩኒስ ኢሳን ኢዶ ገራገራ ቱረን ኢሳን ለፈገራገራት ጅሬኛ ዱንፈሳኒ ገገፈቻ ቱረን አረገሩ ጭቲ ዋቀዮ ከናን ቶኮ ከንታ ዋንቴፍ ኢጭቲ ተዋህዶ ደን ፈከፈማ ተዋህዶ ከሰቲ ገርገርባውን እንጅሩ ተዋህዶ ከሰቲ ዱብዴቢን እንጅሩ ዋንቴፍ ስርነ ጋይላ ከሰቲስ ዋቀዮን ከነ ቢሰላቲ ከነ ከሰቲ ገርገርባውን ወከን ሞ ዱብዴቢን እንጀኑሱን እንጅሩ ዋቀዮን ጎፍተን ኬኛ ዳለነማ ፈይሱዳፍ ዳለነማ ተኤ ጋፈን ዱፉ ፎና ለከኝ ቁልቁለቲ ድብሮ ማራሚራ ፎንሸራ ፎን ፍረቴ ልቡ ሸራት ልቡ ፍረቴ ጎንከ ነመ ጎንከ ዋቀስተዬ ሙለቴራ ከናፍ ግዱ ሳሪቲ እጭቲ ጉዳ ከናን አራ ቻፓ መረ ቁልቁሉማቲን ቻፔፍመኒ ኢሳን ለማን ኩንስ ቶኮ ታኒሩ ቶኮ ከዲሳን ታሴ ማቃን ዋቀዮ ከነፋቱ ከንገለተ መኑፋታው ሜልል ጀዳ ዋቀዮ ገለተ ፈዳፊ እንግዲህ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው እንደሆነ ሁሉ ወንድሞቻችንም በዛሬው ዕለት በዚህ ምስጢር የምንመሰለው በጋብቻ አንድ ሆነዋል። እግዚአብሔር አንድነታቸውን እስከ መጨረሻ ያጽናልን። ዋቀዮን እንገዱማት ጋይለ ሳንጀቤ ሰከዳፉ ፈዳፌ የመሳኖ ፋተው ከናፍ ጋይል ኤብፈማ ዳጋፈ ጀኑ ጭቲ ጉዳ ከሲ ዋንቀ ወረዳ ጋይል ኤብፈማ ዳጋፈ ጀኑ ማን ክርስቲያና ከኝ ሐላ አደተን ከበጀ ጆለሸቲ ዋላ አተፊዳ ከናፍ ጋይል ኤብፈማ ታውሳ አቦቲ ገኛ ከሰተዱባቱ ኢትደበለስ ጋይል ኤብፈማ ታውሳቲፍ ቁልቁልጭ ጳውሎስ ኤርጋሳ ወረ ኤፌሶን ይፈርገረት አኩመ በረሰቱ አርገኑ ኤፌሶን በቀና ሸለኮፍሳ ዲግደም ፍሩራ ካስኔ ጋፈ ዱብስኑ ጎፍተን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋይሳ ቢፈበርሰሰናን ጃለሊ ማነ ክርስቲያና ፊ ጃላላ ክርስቶስ ገዱ ጅሩ ፈከፈማ ጋብቻ ክቡር ነው ስንል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረ እዚህ በኤፌሶን መልእክቱ ላይ ጽፎም እንደምናገኘው በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 24 ላይ ጀምረን ብናነብ ጋብቻ በክርስቶስና በቤተ ክርስቲያን ፍቅር ይመሰላል ይባላል። እንዲህ ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ቁልቁልጭ ጳውሎስ ማን ክርስቲያና አኩማ ክርስቶስ ይፋየጀምቱ አከሱመስ ዱበርቶን ነባመና ኢሳኒ ዋኑ እንዳን ሀጀጀመኒ አኩማ ክርስቶስ ማን ክርስቲያና ጃለተ ማታይሳስ ዋይ ኢሼፍ በእኛታ ሲሴ ከኔ ኢሪሳዳው ራይሳ ሀጃለተኒ ጀቹን ዱበቴራ ከናፍ ጃለል ኢሳን ገዱ ጅራቹ ቀቡሱኒ akkamitti akka inni ta'e gadubbate lakkoofsa 28 irratti immoo akkasumas dhiironni haadha warraa isaanii akka mataa isaanii taasisanii haa jaalatanii jedheetoo dubbata. Kunis jaalalli isaanii kun immoo
isaan tokko waan ta'aniif eenyumtuu foonsaa jibbuu hin danda'u jedheetu immoo isaan tokko ta'uu isaanii jabeessitu ittiin dubbateera. Kanaaf manni kiristaanaa Kiristoos akka isheen ajajamtu. Kiristoos mana kiristaanaa jaalachuu irraa kan ka'e foonsa kukkutee dhiiga isaa lolaasee akka ishee bu'uuresse. Akkasumas immoo abbaan manaas haadha manaasaa akkasittiin jaalachuutu sirra jiraata. Manni kiristaanaa Kiristoosiif ajajamuu irraa kan ka'e sa'aatii 24 guutuu galateeffannaadhaan kan isa galateeffachaa jiraattu. Yeroo hundumaayyuu foonsaa fi dhiiga isaa aarsaa taasisaa ijoollee waaqayyootiif kennaa kan isheen jiraattu. Jaalalli Kiristoosiif mana kiristaanaa gidduutti jabaatee jiraatu jaalala akkasii waan ta'eef jaalalli mana kiristaanaa fi jaalalli Kiristoos gidduu kun isa kanaaf fakkeeffamaa jedhee dubbata. Egaa qulqullichi Phaawulos waa'ee jaalala kanaa eega dubbateen boodatti lakkoofsa 32 irratti iccitiin kun isa guddaadha eega jedhee boodatti anis isa kana waa'ee Kiristoosii fi waa'ee mana kiristaanaaf hin dubbadhaa jedhe. ይሄንን ታላቁ ምስጢር ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ይናገራሉ ብሎ ይናገራል። ስለዚህ የጋብቻ ምስጢሩ በጣም ታላቅ መሆኑን ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተክርስቲያን ይናገራሉ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ስለተናገረ ጋብቻ ክቡር ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን ጋብቻን ባርኮ ቀድሶ የሰጠን እኛ ደግሞ በተቀደሰው ጋብቻ ውስጥ እንድንኖር ነውና በሕጉና በሥርዓቱ አንድ የሆኑ ወንድሞቻችን በዛሬው ዕለት ጋብቻቸውን የፈጸሙ እግዚአብሔር አምላካችን እስከ መጨረሻ ከነሱ ጋር ሆኖ ጋብቻቸውን እንዲያጸናቸው እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 126 ላይ ቁጥር 3 ላይ እንደተናገረ እግዚአብሔር የሚባርካቸው ከማኅፀንም የሚገኝ መልካም ፍሬ ልጅ ነውና በልጅም እንዲባርካቸው የአምላካችን መልካም ፍቃድ ይሆንልን። ዋቀዮ ጎፍተን ኬኛ አርጁማፍ ጃለለ ሳቲን ጋይላን ኦቦሎተ ኬኝ ቶኮ ከን ታሲሴ ጋይለ ሳኒ ኬሰት የሮ ሁንዱማዩ ኢሳን ገዱት አርገሜ አከመነ ዶክማሲት አርገሜስ እሞ መነ ሳኒ ኬሰት አርገሜ ጋይለ ሳኒ አከሳኒ ፌብሱ ፈዳፈ የመዋቀዮ ዱፋታው ጋይሌ ፈማዳ የሮ ጀኑ waaqayyoon ofiisaati sirna tumee ofiisaati nuuf laate waan ta'eef akkasumas waaqayyoon sirna inni tumee nuuf laate kanaan jiraachuun immoo tokkoon keenya irraa kan eegamudha. Waaqayyoon mana isaa keessatti akka jiraannuuf sirna eebbifamaa kanaan jiraachuu barbaachisa jedhee dubbateera. Kanaafis immoo misirroota gaa'ela isaanii guyyaa irraa kanatti raawwataniif immoo qulqullichi Phaawulos ergaa isaa keessatti haala adda ta'een gorsa isaaniif laateera. Isaan lamaan gadduutti jaalalli jiraachuu akka inni qabu, isaan lamaan gadduutti waliif abboomamuun wal jaalachuun akka isaan irraa eegamu, akkuma Kiristoos mana kiristaanaatiif mataa ishee ta'e, abbaan manaas haadha manaasaatiif mataa ta'uu akka inni qabu, mataan yaadni kan itti baay'atu yookaan immoo dhiphina qaama hundaa qabatee kan jiru ta'uusaa abbootiin keenya ni dubbatu. Malee olaantummaa osoo hin taane waliif ajajamuu, waliif abboomamuu tokko ta'anii jiraachuun isaan gadduu akka jiraatu akkasumas waliif ajajamuun akka isaan gadduu jiraachuu qabu dubbata. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis Warqeetis waa'ee gaa'elaatti wal qabsiisee obboloota gaa'ela raawwatan yeroo gorsu abbaan manaa Yisaaqin fakkaachuu akka inni qabu haadhi manaa immoo Ribqaa fakkaachuun akka isheen qabdu haala adda ta'een gorsaa obboloonni keenya illee sirna kanaan kan kabajaman waaqayyo irraa gorsa isaaniif kenname fudhatanii bara jireenya isaanii guutuu akka jiraatan waaqayyo isaan haa gargaaru. Gaa'elli eebbifamaadha. Ciisichaas xuraa'ummaa hin qabu. Ergaa qulqullicha Phaawulos saba Ibrootaatiif ergee boqonnaa 13 lakkoofsa 4 kan nu barsiise kan nu gorse maqaan waaqayyoo kan ulfaatu kan kabajanuuf haa ta'u. Ililli jedhaatii waaqayyoo galateeffadhaa amma sarara deebi'uudhaan baga isaan hin galateeffadhaafi.